Miseejii namni waatsaappiinis miseenjaraanis iimoonis isinii ergee egaa isinii ergeen booda yaada isaadhaa jijjiiree miseejii sana osoo isin hin argin of biraa akka isin biraas badutti dileetti godhe appilikeeshinii karaa salphaa ta'een waan namni sun isin biraa balleessan argachuu ittiin dandeessan isin barsiisa. Suuraa haa ta'u barreeffamaa haa ta'u jechuudha miseejii kamuyyuu jechuudha miseejii namni isin ergee egaa isin ergeen booda immoo yaada isaadhaa jijjiiree of biraa akka isin biraas badutti dileetti godhe yookiin immoo reemuu godhe jechuudha karaa salphaa ta'een isin aappii kana galtanii argachuu dandeessan. Egaa daawwattoon kiyya aappii kana kan baay'een argee itti faatu viidiyoo kan laayikii gochuun afaan irratti hordofaa. Hayyee daawwattoon kiyya aappii kana gabbuufachuudhaaf as Google keessan galtanii achi booda bakka sarchii kanarratti tokko kiliikni gootu achi booda bakka sarchii kanarratti gola Oromiyaatti ni barreessitanii gola Oromiyaa. Achi booda gola Oromiyaa kan jala rasni baasirratti tokko kiliikni gootu ammallee asirratti gola Oromiyaa kan jala tokko kiliikni gootu ammallee haala kan sitti sifitaa asirratti xeekoon sarchii kanarratti tokko kiliikni gootu bakka sarchii kanarratti qubee waa ma raa barreessa jechuu sarchii fuuldura isaas kilikoo sarchii goosiftu achi booda haala kana suuraa kana sifitaa suuraa kanarratti tokko kiliikni gootu achi booda aappii gabbuufachuudhaaf sirrii olotaa gaddeemtu olotaan gaddeemtu dhumaati. Achi booda numarratti qalama diimaa kan birraa aappii as tokko buufadhaa kan jalatti daawunlood kan turtii daawunlood kan tuttanitti aappii kana bilbila keessatti gabbuufattanii hayyee daawwattoon kiyya aappii gabbuufattanii gargaltanii aappiin kan haala kana isin banama jechuudha waasaap irratti siraatiin guuttanii akkasuma meseenjara irratti siraatiin guuttanii imoo irratti siraatiin guuttanii achi booda halluu kilik gootu hayyee daawwattoon kiyya achi booda kan aappiin haala kana isin banama jechuudha amma booda meseejiin namni isiniif ergee dileetti godhe jechuudha salphumatti aappii kana galtanii bakka kana argachuu dandeessan jechuudha kan waasaappiitis ta'e kan meseenjaraatis ta'e kan imootis ta'e.